kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gurguruu uummataa nageen keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha sadaasa 18,2025 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffanii kan isin biraan geenyu ta'atii jalqaba irratti hangafoota oduu. Barattoonni Musliimaa dirree barnootaa irraa dhiibamaa jiru jedhe Majlisni Federaalaa. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeerri barnootaa baase falmuu itti fufanii. Manni maree nageenyaa UN karoora Doonaald Tiraamp Gaazaatti nagaa buusuuf baasan deeggaree. Pirezidaantiin Tanzaaniyaa intala isaanii fi soddaa isaanii ministeerota gochuun muudanii. OFM dambalii gunguu uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan Gadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Barattoonni Musliimaa dirree barnootaa irraa dhiibamaa jiru jedhe Majlisni Federaalaa. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa barattoonni Musliimaa dirree barnootaa irraa dhiibamaa jiran jechuun ibsa baaseera. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa barattoonni Musliimaa dirree barnootaa irraa dhiibamaa jiran jechuun ibsa baaseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Kabajaa Sheek Hajji Ibrahim haala yeroo irratti ibsa guyyaa irraa kennaniin ministeerri barnootaa dhiibbaa barattoota keenya irraan gahaa jira jedhaniiru. Dhiibbaa mootummoota darbeen nurra gahaa ture mootummaa jijjiiramaa furmaata argateera kan jedhan Sheek Hajjiin barri kun kan walqixxummaati malee bara inni tokko isa biraa danda'ee deemuu miti jedhanii. Waggoota darban keessaa mootummaatti ajandaa haaraa uumuu irra jennee rakkoo dirree barnootaa keessatti barattoota Musliimaa irra gahaa ture obsine baataa turre ammaan booda garuu hin dandeenyu kanaaf ministeerri barnootaa yeroon furmaata kaa'uu qaba jedhaniiru. Manni marichaa ibsa kanaan dhimma ijaabaa fi salaataa irratti qondaaltota majlisaa waliin wal hubannoo irra gahameera jechuun ibsi ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa kenne dhugaa irraa kan fagaatedha jedheera. Ministeerri barnootaa yaa'ii barnootaa biyyaalessaa sadaasa 2018 magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti ture dhimma dhoorgaa ijaabaa kana irratti majlisa waliigaltee irra ga'uu isaanii kan himanii. Manni maree waliigalee dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa itti dabaluun ministeericha dabalatee qaamoleen tokko tokko akkaataan heera Itoophiyaa keewwata 11 fi keewwata 90 itti hiikan haala tumaaleen ala ta'uu fi akeekaa fi fedhii miseensota mana maree heera mootummaa waliin kan wal faalleessu waan ta'eef fudhatama kan hin qabne ta'uu ibseera. Ministeerri barnootaa akkaataa uffannaa barattoota dubartootaa Musliimaa irratti tarkaanfiin fudhataa jiruu fi ejjennoo inni qabu dhaabbata hawaasa Musliimaa waliin kan irratti hin mari'atamnee fi waliigaltee irras hin ga'amne waan ta'eef fudhatama hin qabu jechuun ibsee. Itti dabaluunis Sheek Hajjiin yeroo mootummaan filannoo biyyaalessaa gaggeessuuf deemu keessaa namoonni ajandaa akkasii kaasan gocha isaanii irraa of qusachuu qabu jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeerri barnootaa baase falmuu itti fufanii. Mormii barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoon ka'e ukkaamsuuf poolisoonni bobbaafamaniiru. Dabalataa akka itti isiniif dhiyeessina. Mormii barattootaa dhaabbilee barnootaa olaanoon ka'e ukkaamsuuf poolisoonni bobbaafamanii. Oduun dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaaf naannolee biroo irraa ba'uu fi suuraan mul'atu akka agarsiisutti mormii barattootaa dhaamsuu fi hiriirri akka hin gaggeeffamne dhorkuuf poolisoonni bobbaafamuu ifa godha. Mormii yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti kan ka'e karoora ministeerri barnootaa baase kan osoo hin eebbifamin dura waggaa tokkoof tajaajila hawaasaa kennu jedhu mormuuni. Karoora kana keessa barattootaaf leenjiin loltummaa akka kennamu qaamota nageenyaa keessattis hirmaachuun hojjetuuf kan jiran ta'uu keessa beektoonni ifa godhu. Kanneen sagantaa kana irratti hirmaannee fi qooda irraa hin fudhanne eebbifamuus ta'ee hojii argachuu akka hin dandeenye ifoomsu. Sochiin ammaa kun haala walxaxaa biyyattiin keessatti kuftee jirtutti dabalamee akkasumas sirni baruu fi barsiisuu duraanuu hir'inootaa fi danqaalee garaagaraa qabu daran kan hammaatu ta'uu kanneen haala jiru hubatan ifoomsu. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeerri barnootaa baasee mormuu hordofee poolisiin federaalaa fi naannoo barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu barattoonni himanii. Dhaabbileen barnootaa olaanoo biyyattii hedduu keessatti barattoonni hiriira akka hin baaneef poolisiin ittisaa jiraachuu barattoonni himanii jiru. Ministeerri barnootaa barattoonni bara kana eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof ogummaa baratanii hawaasa tajaajiluun achiin booda akka eebbifaman jechuun labse. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa labsii kana mormaa jiru. Yuunivarsiitiiwwan akka Madda Walaabuu, Arsii, Amboo, Salaalee, Jimmaa, Walqixxee, Arbaa Minch, Jinkaa, Hawaasaa, Dirree Dhawaa, Diillaa, Jijjigaa, Walaayittaa Sooddoo, Wocaamoo, Odaa Bultuum, Harmaayaa, Bulee Horaa, Asoosaa, Boorana, Wallaggaa, Miizaan Teeppii, Finfinnee, Mattuu, Dambidolloo fi kanneen biroo keessatti hiriirri mormii adeemsifamaa jira. Manni maree nageenyaa UN karoora Doonaald Tiraamp Gaazaatti nagaa buusuuf baasan deeggare. Manni maree nageenyaa dhaabbata gamtoomanii UN karoora Gaazaatti nagaa buusuu Tiraamp dhiyeessanii turan sagalee caalmaan raggaasiseera. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina.
Manni maree nageenyaa dhaabbata gamtoomanii UN'n karoora Gaazaatti nagaa buusuu Tiraamp dhiyeessaa turan sagalee caalmaan raggaasiseera. Karoora abbaa qabxii 20 Tiraamp dhiyeessaa turan waliigaltee waraana Gaazaa dhaabuu Israa'el fi Hamaas gidduutti mallattaa'ee ture deeggarsa hawaasa idil addunyaa argatee ture. Wayita ammaa manni maree nageenyaa UN yaa'ii taa'in karooricha irratti sagalee kennee deeggareera. Karoora Tiraamp kana keessatti Gaazaatti nagaan akka bu'uuf humni tasgabbeessaa idil addunyaa akka hundaa'u ibsameera. Biyyoonni hedduu humna tasgabbeessaa kanaaf waraana akka gumaachan USA ibsitee turte. Miseensota mana maree UN keessaa biyyoonni 13 karoora Gaazaatti nagaa buusuu Tiraamp yoo deeggaran Raashiyaa fi Chaayinaan sagalee kennuu irraa of qusatanii. Yaadni marii Palestaan ilaalchisee mana maree nageenyaaf dhiyaate kun Palestaan walabummaan akka hundooftu kan karaa qajeelchu yoo ta'u, Chaayinaaf Raashiyaan sagalee mormiis ta'e kan deeggarsaa osoo hin kennin yoo hafan filannoon sagaleen deeggarsaa 13 fi kan mormii 0dhaan ragga'ee jira. Manni maree nageenyaa gamtaa mootummootaa yaada pireezidaantii Doonaald Tiraamp Gaazaa keessatti nagaa buusuuf dhiyeessan kana kan deeggaree raggaasee yoo ta'u, itti dabaluunis humna waraanaa idil addunyaa tasgabbii raawwachiisuu fi daandii Palestaan egeree biyya walabaa of dandeessetti dabarsuu jedhus kan of keessaa qabudha. Maayik Waaltis ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gamtaa mootummootaa yaadni marii miseensotaa deeggaramee sagalee argatee darbe kun lammiilee Israa'el Palestaayiniif naannoo baha jiddu galeessaaf carraa boqonnaa haaraa kan fiduudha jedhan yoo mareen kun gaggeeffamu dubbii dubbatanii. Waliigaltee kana keessatti humna waraana idil addunyaa naannichaa tasgabbeessuuf hundaa'u biyyoota Arabaa fi biyyoota Islaamaa irraa deeggarsa kennamuun ta'uun kan ibsame yoo ta'u, kunis aarsaa Yuunaayitid Isteetsi yaada marii kana keessatti walabummaa Palestaan akka hammatamuuf kafaltee fi kan biyyootan kunneen fudhatama argate ta'uu gaazexaan The Guardian gabaaseera. Ammas garuu murtee UN kana mormuun murtichi fedhii mirgoota uummata Filisxeem kan yaada keessa galchee miti jechuun mormeera. Pireezidaantiin Tanzaaniyaa intala isaanii fi soddaa isaanii ministeerota gochuun muudanii. Dhiyeenya filannoo pireezidaantummaa Tanzaaniyaa injifachuun kakuu kan galan pireezidaantiin Saamiyaa Suluhu ministeerota haaraa 27 muudaniiru. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Pireezidaantummaa Tanzaaniyaa injifachuun kakuu kan galan pireezidaantii Saamiyaa Suluhu ministeerota haaraa 27 muudanii jiru. Ministeerota muudaman keessaa ammoo intalli isaanii fi soddaan isaanii kanneen filaman keessaa tokko. Filannoon torban muraasa dura Tanzaaniyaatti gaggeeffame filannoo akka qabeessi hin gaggeeffamne jedhamu mormiin cimaatu ture. Poolisiin biyyattii namoota guyyootaaf hiriira gaggeessan irratti tarkaanfii humnaa fudhateen namoonni hedduu du'aniiru. Pireezidaant Saamiyaa muudama kaabinee haaraa taasisan ilaalchisee masaraa mootummaa Dodoomaatti argamurraa haasaa taasisaniin kaabinoota hedduu aangoo irraa kaasanii ministeerota haaraan bakka buusuun bulchiinsi isaanii humna haaraa gara aangootti fiduu waan barbaadeef ta'uu ibsanii. Ministeerota haaraa muudaman 27 keessaa intalli isaanii Waanuu Amiir tokko yoo taatu ministeera barnootaa, saayinsii fi teekinooloojiitti deetaa ministeeraa ta'uu muudama haaraa argatteetti. Waanuu Amiir waggootaaf haadha isii pireezidaantii Saamiyaa Suluhu waliin siyaasa Tanzaaniyaa keessatti hirmaataa turte. Miseensa paartii biyya bulchu Chaamachaa Mapinduuziin jedhamutti osoo ministeera taate haadha isii muudama hin argatin dura Waanuun paartii kana keessatti miseensa koree jiddu galeessaa ta'uun tajaajila. Saamiyaan ministeerota haaraa muudan keessaa tokko soddaa isaanii abbaa manaa intala isaanii kan ta'e Muhammad Waachingarawaadha. Muhammad Waachingarawaa abbaa manaa Waanuu Amiir yoo ta'u ministeera fayyaa ta'u muudamee jira. Jijjiirama kaabinee godhame kanaan biiroon haaraan ministeera misooma dargaggootaa jedhamu hundeeffamuu fi biiroo pireezidaantii jalatti akka hoogganamu ifa godhan pireezidaantii Saamiyaan. Filannoo baatii darbe Tanzaaniyaatti gaggeeffame pireezidaantii Saamiyaan sagalee 98 argachuu komishinii filannoo biyyattii beeksisee ture. Kun ammoo dargaggoota biyyattii biratti mufii kaasuun mormiin gaafa onkoloolessa 29 Daar es Salaamitti eegale guutuu biyyattii wal gahuun mormitootaa fi poolisii biyyattii jidduutti muddamni jabaan dhalatee ture. Kuni ammoo dargaggoota biyyattii biratti mufii kaasuun mormiin gaafa onkoloolessa 29 Daar es Salaamitti eegale guutuu biyyattii wal gahuun mormitootaa poolisii biyyattii jidduutti muddamni jabaan dhalate. Erga Tanzaaniyaan bara 1960 keessa gita bittaa jalaa baate as siyaasni biyyattii paartiidhuma tokkoon dhuunfatameera kan jedhu komii dargaggoonni biyyattii kaasanidha. Maddeen hawaasaa dippilomaatikii Tanzaaniyaa keessa jiran BBC akka ibsanitti filannoo baatii darbe gaggeeffame hordofee mormii ka'e dhaabsisuun tarkaanfii poolisiin fudhate yoo xiqqaate namoonni 500 du'aniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatoomaa.